السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتو في هردفتو كيا كمي نجيا فيا كبتاني جرتاني حالي جروح عليك ننسى والله الحمد لله نمان جرو كنو إيجا هردفتو كي مالي أني لك سانور سينا كزين كسا سينو نم تكاس جرو شرفكا غازا قفا جرا شرفكا غازا سني أونينا ديتنا كسي دبوكي جتورا غرو أما الحمد لله يرمو متا كافين hospitaalii keessa jechuudha garuu amma alhamdulillah fayyeetiin jira huma hin jiru jechuudha isin irraa badeetiin jira hedduu akka dhiifama jechuudha maaltu si bachiisee jechuun keessa hin oolamu ni beektan isinillee haalaan keessa jiru jechuudha kanuma kanaatu na bachiisee ammas dhiyoo tanaan na dhukkubee ture garuu amma alhamdulillah huma hin jiru fayyeetiin jira jechuudha hedduu akka na dhukkubee ture waan reediin na goodees asitti himachuus hin fedhu maaliif akkami si dhukkubee maalirra si dhukkubee jechuun keessa waa hin oolamne tokko jechuudha. Hafizaanu viidiyoo isinii martee osoo naan quban qabaatiin naaf hospitaala ciisu jiru dhuftee viidiyoo isinii martee isinii galakkistee jechuudha. Aywa hagalatamtu isinillee hedduu takkaan galatamfachuu fedha Hafizaa jechuudha. Waan hin goonee galatee si kanallee deebisuuf hin beeku garuu hedduu takkaan galatamfadha. Asumaanillee waa agartee hedduu takkaan si jaaladha hedduu takkaan si kabaja. Saayiftiitii xiyyaa obboleettii xiyya qaaniin sinjaa. Egaa isinillee galatamfachuu irraanfadheetii miti hedduu takkanaaf galatamaa maaliif isiniin kun ijaan agartanii hin beektanii asumarra na daawwattanii jechuudha. Sooshaal miidiyaa irra wal baranne garuu akka obboleettii teessanii takkatti na jajjabeessitanii akshirii maanii waan naan jettaniif hedduu takkanaaf galatamaan isin ijaa. Alhamdulillah amma humaan jiru fayyeetiin jira. Guyyaa sawwaan nu mudateellee reediidha reediin na taphatee jechuudha. Raqama isaa harkadheetiin bilbilee fi gizeen bilbiluu faayyee rakkoon qabu mucoonis ni jirti. Kottu ni fudhataa naan jee jechuudha. Kottu naan jee hayyee bakka akkanaatti jirtaa'ee yallaayyee jeetiin Hafizaatti himnee anaa fi Hafizaa fi ijoolleen takka waliin deemne jechuudha. Gizee bakka san deemnu manni sun innaawaa mana ilmoo namaatti seenuu hin fakkaatu. Yaani takka mana ilmoo namaatti seenee jiraachuu miti. Mana sanuu seenee jira jennee waan yaaddanii miti waa agartan jechuudha hordoftoota kiyya. Hedduu takka bas sharaariitiin manaan shirjateeni dachii dhukkeedhaan tabiraatti mushum ilmoo ta'e keessa taa'u miti. Uti warri gurguddaa hunuu saa takka keessa dhaabbachuu dadhabne. Sanii naachiis ammas waan akka gaazaa tokko jira jechuudha. Saniitu nu okkaamsee yeroo saniitti onneen adee jechuudha. Waan gaaza shurfkaa gaazaa jira. Likkii malee anillee keessaan ol seenee gizeen keessa seenuu nam takkas hin jiru shurfkaa gaazaa qofa jira shurfkaa gaazaa sanii onneen adeetiin akkasitti dabalkee jechuudha garuu amma alhamdulillah yeroo guyyuma takkaa fi hospitaala ciisee jechuudha garuu amma alhamdulillah fayyeetiin jira huma hin jiru jechuudha hagalatoomnillee maaliif namni har'a nama gaddisiisee boru gadduun isaa hin oolamu saniifuu addunyaan faraqaadha waa hunda waanuma teenyeetuma laalu teenyu jechuudha alhamdulillah waan na gammachiise immoo ilmoon xiyyaama isaa harka hin jirtu. Yaani isaa harka jiraatus abbaa harka deebitee jirti. Abbaa bira jirti. Abbaan nama fudhatee magaalaa tana keessaan bahee jiraan jechuudha. Dhugaadhaan nama hin gammachiisu. Garuu immoo anis akkan haadateetti shukoorinaan illee abbaa. Waan hin godhuu danda'us hin jiru siif galee. Abbaadha. Eewa gaafa samiira keessa seenee hin agarsiisus ijaa hin agarsiisus silaamallee michoon tun bira jiraatee nama agarsiisullee miti. Michooti fudhadhee karaa biyya galuuf yaada ture jechuudha. Maaliif namni gaafa isin dhalattee sanuu isiif hin fayyadne har'a guyyaa keessaa dhufee ni fayyadaaf jee waan hin akka nama tokkotti hin yaadneef jechuudha. Waan caalaas ni godhaaf jee ilmu xiyyaaf hin yaadneef waan akkasii jee malee waan biraatiin miti hammeenya biraatiin miti jechuudha. Namni takka tokkollee ni jira imaan eegaa kalaas ilmoo sirraa fudhatee dhiisii fi naan jettan. Ilmoo silaan barnumaan dhiisaa fi rakkoon qabu waan ilmoo dhiisurraa waan boriin dalaa rakkoon qabu. Walaakin ilmoo wanti dhiisisuun waan ilmoo isarra dhiisuu fi isarra gatuu nan dhiisisisne ilmoon tiyya ganaa hedduu xiqqoodha. Nyaata fudhachuu hin eegallee aannan illee tokko dhugdi malee irra guddaa harma dhugdi jechuudha michoontoonni. Maaliif ambiraan jira jechuudha eegan isii dhalee fi as jettuu dalagaa hin seenem wal macin yaanis macinaan jira. Saniifuu takka fagizee aanaa tanaa sagalee xiyyaa biraa dhabde. Nama gurguddaan akkam namni tokko ol baratee gizee si biraa deeme hedduu nama dhaarsu yaani nama aarsu naachuu namni nama yaada ilmoon tiyyalee akkasitti sagalee haadha isii barbaadde yoo haadha isii bira butti guddattee akkasittiin fedha saniif narraa miidhamti jeeti
ilmooti miidhuu hin fedhu maaliif ani sirriitti hedduu takka miidhameetiin jira jechuudha. Namoonni dhalaa bas immoo aandalee fi namni adda adda jiru kanamaa kun adda adda ijoollee hin danda'a maaliif hedduu takka kophaa kiyyaan dalee waan meeqarratti heetiin dalee jechuudha. Dhuguma abbaan isaa akka irraa haqa qabu numaan beekaa walaakin ani ilaa kiraatti hin agarsiisu hin jenne gasiisanis isaanumaatu miira keessa nanaqee hin agarsiisu jee hayyee jaanii isaanis waan guyyaas wanta kanatti hin dubban guyyaa lamaffaan kalas isaanis magaalaa kana keessa hin jirani silaa hojii deemee saayibtiitti yibira kaayee magaalaa gabbaachuun kiyya kun isaaniif taatee deemanii michoo sanirraa fuudhan jechuudha. Michoollee ilaarraa waliin illee naasinu walillee agarree hin beenu sababa sanillee michoollee cufeet hin jira jechuudha. Maaliif ani fit yaafuu nama shakka michoon tunu gaafa sanu duraanu isarraan dhuftee rahana shukkoinaarraa wal barannee jechuudha. Yoo yaadattan piraankii takka chaanaala kiyya jala deemaa seenaa laala isaatu fide akkasii wal barannee akkasii walitti saayiba taanii jechuudha. Amma hundaafuu hordoftoota kiyya isinillee hiraarsuu hin barbaadu. Rakkoon tiyya rakkoo teessan akka teessaa agareetiin jira naaf galatooma gammachuun tiyyallee gammachuu teessanii inshaallah waan uumamu hunda aamin jennee fudhachuun kiyya dirqama jechuudha. Garuu gizeen akkana isiniin jee kalaas daa'ima abbaaf dhiiseetiin jira jechuu kiyyaa miti. Abbaaf arraas boris hin dhiisu maaliif yoo abbaan dhufee na biratti ni ilaalaa jees haalaa mirga qaba akkasittiin hin ayyamu. Garuu ilaa kiraatti fuudheetiin biyya galfadhaa gaafa inni biyya galfate andirreedhaa inni baale isa deemnee walitti wanni jenna waan meeqaa uumama jechuudha. Waan asitti miidiyaa irratti illee ol ba'ee haasawuun adabbaru waan meeqaatu uumamee jira amma wanta naa'u maaliif warri keenyaa fi warri isaaniitu illee walitti dabranii jiranii walitti aaranii jiranii. Gaddaafaan dila kana achi goon kunillee hedduun aarsaa maaliif nama tokko waliin nyattee waliin duwitee jaarsaa jaartii jettee waan meeqa wal agartee waan meeqa waliin jettee waan meeqa walii dabarsite walii obsite namni gizee akkana ta'u hedduu nama aarsaa namoo akkuma itti guddisanii guddataa akkuma guddisanii ta'a jechuudha. Waan hundaaf uumaa miti wanti dabree barnoota islaamu wantuma dhufe immoo waan dabree itti isheen waan oolu itti isheen oolleen fedhu irraa barachuu fedha malee jechuudha. Kadhufu garuu inshaallah rabbi naa gargaaru. Waan isiniin jiru hin beeku hordoftoota kiyyaa waan biraa waan isinii himuu barbaadu ilmooti akkaataa kamirra akka jirtu viidiyoo waraabanii na erganii jiran jechuudha. Viidiyoo reediin illee gallakisii agartanii jirtanii saniin achinillee waraabanii na erganii jira maaliif sababa hafizaan imaanii baay'ee dhukkubsattee jirti jettee viidiyoo waraabdee irratti sanii irratti jechuudha. Sababuma sanitti xiqqootti dhagaametoo hin beekne ilmoon ta'e kun haala kanarra jirti jaanii intala dhalaa takka bira jirti nama guddaadha. Kun haala kanarra jirti jaaniiti viidiyoo waraabanii naaf ergan jechuudha. Salmarra xiqqoo lubbuun tiyya sabbartee jechuudha. Malee ammallee waan hin jiru hin qabu isinillee du'aa hin akkooda. Isinillee bakkuma jirtu sin rabbiin nagaatti haa ta'u ilmoo tiyyaas hangan rabbiin na harka deebisu. Hedduu haasa'uu danda'u giseen haasa'uu mataan dhukkubu jira jechuudha. Saniifin akka biraatti akka yeroo biraatti daddafee TV takka akka tokkotti akka haasa'uu jiru maan beekaa. Garuu waan hundaafuu inshaallah ka'eeruma isinillee du'aa godha. Anillee waan irra geessinumaaf hin ibsa jechuudha. Taakisiitii hordoftoota kiyyaa waa hedduutu na harkaa badu jira. Waa hedduu uumame. Carraan karaa biyyaa galullee kan hin ibsa jalee na jalaa gubatee jira. Garuu maan miti waan baatii lama lamaan baatii sadii dhufuuf ammallee gaafa ilmoon tiyya na harka deebite ninsa jaladhaa galuun kiyya waan hin oolamne. Yoo isaan michoota nallee biyya galchan ilaa biyyaallee deemuu kiyya waan hin oolamne. Garuu wanta kan isin hima. Yoo dhugumaan shukkoinaan fuudhee biyya galchee uumaa isaa bira galchee. Haati isaatillee akkuma naandalee kanatti isa dhaltee laalaan kiyyanii galaaf jeeni yaada na harka deebisee jeeni yaada jechuudha. Ani warra birallee koo hin barbaadu. Maaliif intala naamsaan guddattee intala kabajaan guddattee anaaf shukkoinaan gaafa dura dhufnus ufumaaf walii dhufnee wal jaalanne akkasii warra keenya walitti himanii nu kaawwal godhan jechuudha. Malee batiin tun batii warra isaaniiti jee wanta akka waan yaadu hin qabu. Garuu
wanti kun uumamee mislaawu waan godhus hin jiru. Ilmi namaa ni jijjiiramatti harkeetiin jira. Ilmi namaa jijjiiramu kan jijjiiramne Rabbi qofa. Shokorinaan deemis na bira taa'es waan na idoos waan irraa hir'isuus hin qabu. Maaliif uti lameenu nuuf ganama jechuudha. Namuufuu ganama. Takkaan shokorinaan umriidhaan guddoo ta'eetiin miti kan shokorinaan achi taa'ee muudina qabachuu jiru jechuudha. Takkaan immoo ani sarara fokkottuu ta'eetiin miti kan muudina qabachuu jiru jechuudha. Waan ta'ee kalasaan haasoolee hin barbaadu jechuudha. Namni wal jaalasaas wal jibbas. Jaalaltiinis jibbiinis waanuma jirtu. Saniifuu namni immoo amma booda wal miidhuun waan barbaachisu natti hin fakkaatu. Kabajaa shokorinaan ilaarraa na biraa qabu. Jaalala shokorinaan ilaarraa na biraa qabu dhumee jira jechuudha. Asirratti illee dhufee maqaa isaa shokorinaa jechuu yaa'uun na dabbara. Maaliif wanti asirra dhufee na haasofsiisuu jiru waa'ee shokorinaa na haasofsiisuu jiru waan biraa osoo hin ta'in waa'ee dhimma daa'ima teenyaati jechuudha. Sila arraan tana aanaa fi shokorinaa jidduu ilmoon hin jiraanne waan aanaa fi shokorinaa waliin nufiitullee hin jiru jechuudha. Aanaa fi shokorinaa sila arraan tana fagoo adda xumurannee walaakin ilaamaa waan adda xumurannee nu godhu jiru ilmuma jechuudha. Saniifuu hordoftoota kiyya warri isinittiin baay'isu shokorinaa wanti dhaamsan isaa qabullee hin jiru. Ilmoo na bira dhaamsinaan isaa qabu ilmoo na biratti adeemtu waan jiru immoo waan hafee otummaanuu waltaanii waan goonuu ta'a jechuudha. Saniin achi namni dirqiidhaan walitti hin deebi'u waliin jaalatu. Siif galee imaaniin tanuma gaafa duraanis ati osoo nan fuudheenis immuugee jettee na jana turte. Arraas immoo gaafa naan dhaluu deemu tanuma na dhistee deemte sanii tabira haaree hin jirtu jechuudha. Waan hunda qubaan qaba. Sababa maal irrattis akka deemte qubaan qaba. Walaakin waan hunda yaadadhee mataa ishee godhullee hin barbaadu. Maaliif ani akkaati jiruutii jaalatu tana jaraniin aniif jaaladha. Akkaatiif jaalatu daraniin abbaa fedhee daraniif jaaladha. Ifittillee amantummaa qaba. Siif galee waan hunda osoo hin barbaadu. Maaliif aanaa fi ati walii dhufee malee nama biraa as jidduutti cinqoo hin barbaadu jechuudha. Waan taatee silaa'u ilmoo karaa kiyyaa deebisi. Sanbooda immoo ilmoo dhuguma duraan miira keessa seenii hin agarsiisu jee ture. Ilmooti irraa illee maal qabda jeeni ture jechuudha. Amma garuu ilmoo adiidha yoo laaluu barbaade haa laalu. Yoo biyyatti illee galchuu tahee gaafa biyya galchallee yoo inni gaafa biyya galeetti gaafa inni harkuu barbaadutti haa agarsiisan. Maaliif dhiiga isaati aanu ilmoon akka abbaa bartuun barbaada malee akka abbaa isii hin barbaadu. Ammas intalti michiyoon teenya ittaayimii teenya intala dhalaatiin malee intala dhiiraati miti intalti dhalaamu haalumaan tolti jechuudha. Taakkasiiti waan har'a goote kana guyyaa takka akka itti gaabbitu abdiin qaba. Waa hundaafuu atis bakkuma jirtu nagaa ta'e ilmooti yaallee bakkuma jirtu nagaa taatu isinillee hordoftoota kiyya bakkuma jirtanii nagaa naaf ta'a. Hunda keenyaafuu rabbiin imaana nuuf haa kennu jaa. Maaliif anarraa illee eegala. Addunyaa farquma. Taakkasiiti hordoftoota keenya inshallah. Hanga xumura viidiyoo kana waan hordoftaniif hedduu takka galatooma. Hedduu haasoo hin danda'u warra. Maaliif laagaan illee qabamtee jirti. Gaazaatu nokkaamse isiniin jeetiin ture jechuudha. Saniif hordoftoota kiyya bye bye.